Hello hordoftoota akkam jirtu nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jechaa qophii har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe wal wajjiniin kan ilaallu ta'a. Har'a qabadhee kanan isiniif dhiyaadhe akkaataa qopheessa guttoo yookiin massanaakilii fi haala qorumsaatii kan nuti wal wajjiniin ilaallu jechuudha. Egaa kun kan inni qophaa'e motorsaayikiliidhaa fi steeppiidhaan gara fuulduraatti kan awutoos kan taaksiis akkasumas baandiis kan wal wajjiniin ilaallu ta'a. Na hordoftu egaa barnoonni kun yookiin immoo leenjiin kun kan inni qophaa'e akkaataa istaandardii biyya keenyaa yookiin immoo biyya Itoophiyaa irratti hundaa'eeti waan ta'eef sirriitti na caqasaa kan jedhu ergaa koon isiniif dabarsa. Kanaafi guttoo yookiin immoo massanaakilii yeroo qorumsaaf deemnu akkamitti qophaa'aa shaakalli nuti gochuu qabnu immoo haala kamiin kan jedhu wal wajjiniin ilaallu ta'a jechuudha. Barumsi kun kan inni qophaa'ee fi leenjistoota ittiin ni fayyada. Leenjistoonni haala itti guttoo yookiin massanaakilii tarree galchanii qopheessan ittiin yaadachuuf akkasuma leenjitoonni illee yaada isaanii keessa galchuudhaan yeroo leenji'anitti sirriitti hubannoodhaan akka ofii isaaniitii illee shaakallii akka godhaniif kan gargaarudha. Akkasuma qortootaa fi qoramtootadha jechuudha. Shaakalliin erga taasifamee booddee gaafa qormaataaf deemamutti warra qoraniifis ta'e warra qoruuf istaandardii biyya keenyaatiin hundaa'ee kan qophaa'e waan ta'eef sirriitti yoo hordoftan barnoota guddaa irraa argattu jechuudha. Kanaafi motorsaayikilii oofuudhaaf yookiin immoo qormaata oofitii motorsaayikilii darbuudhaaf duraan dursaa haala ittiin guttoon yookiin massanaakiliin sun qophaa'u beekuu qabna jechuudha. Walumaa galatti guttoo 6 qaba. Dheerinni guttoowwan irra naqaman sun meetira 15dha. Fageenyi meetira 3tu guttoowwan sana gidduu jira jechuudha. Kanaaf haala ittiin daraddaru yookiin immoo tarree galchinuu waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Duraa duubaan wal wajjiniin kan ilaallu ta'a jechuudha. Asirraa yoo ilaaltanii jalqaba irratti guttoowwan 6 tarree galchinee naqna jechuudha. Meetira meeqaa waliigalli isaa meetira 15 jechuudha. Qarqara kana kaasee yookiin immoo guttoo isa kanarraa kaasee hamma guttoo qarqara kana jiruutti fageenyi isaan gidduu jiru meetira 15dha jechuudha. Meetira 15 fagaachuu qaba. Meetira 15 erga naqne booddee guttoowwan kana gidduu meetira meeqadha? Meetira 3 keenya jechuudha. Argitanii kana gidduu meetira 3 fagaachuu qaba jechuudha. Guttoowwan kana gidduu kan jiru fageenyi kun meetira 3dha jechuudha. Waliigalli isaa meetira 15dha jechuudha. Okay, kanaafi sana erga goone booddee qoramaan tokko yookiin immoo namni qormaata qoramu yookiin leenjisaas haa ta'u qoramaas haa ta'u maal gochuu qabaa? Jalqaba irratti kallattii kallattii bitaa kanaan jechuudha. Kallattii harka bitaa isaatiin yookiin immoo guttoo qarqara kanaan kallattii harka bitaa isaatiin seenuu qaba jechuudha. Kallattii harka mirgaatiin osoo hin taane haala kanaan xiyya kanaan argitu yoo ta'e xiyya magariisa jirtu kanaan kallattii kanaan seenuu qaba jechuudha. Erga seenee booddee qixa kana yeroo ga'e naanneffatee dhufee zigzaagii seena jechuudha. Zigzaagii seenaa
haala kanaan kallattii mallattoo magariisni kun jiruun zigzaagiidhaan seenee amma dhumaatti maal godhachuudha? Hin ba'a jechuudha. Argitanii kun yeroo kamidhaa? Gara fuulduraatti yeroo inni deemudha jechuudha. Jalqaba kallattii fuulduraatti deema jechuudha. Haala kanaan deema. Harka bitaa isaa qabatee naanna'ee erga bahee booddee maal gochuu qabaa? Amma immoo isteeppii isa lammataa motora isaa duubatti deebi'a jechuudha. Duubatti deebi'a bakka bahee sanaan kallattii bahee sanaan amma immoo harka mirgaa isaa qabatee zigzaagii deebi'ee duuba motora isaatiin seena jechuudha. Amma immoo isa dura mataadhaan seenee maal godhaa? Duuba motora sanaatiin seena jechuudha. Haala kanaan zigzaagii seenee kallattiuma kana eeggatee maal godhaa? Deebi'ee ba'a jechuudha. Argitanii? Kanaaf xiyyi diimaan kun maal argisiisaa? Yeroo motorsaayikilii kanaan duubaan deebi'ee yeroo inni ba'udha jechuudha. Kanaaf haala kana keessatti wanti inni of eeggachuu qabu maal inni? Guttoowwan kana kuffisuu hin qabu jechuudha. Guttoowwan kana tokko ishiillee kuffiseera taanaan walumaa galatti gufuu isaati waan ta'eef guttoo kana kuffisuu hin qabu. Haala kanaan shaakaluu qabdu jechuudha. Yeroo shaakalli gootanii kun barumsa guddaa irraa argattu yoo dheetan yaada. Warri leenjitanis, warri qortanis, warri qormaata qoramtanis isa kana gaaffii yoo qabaattan wanti isin hin galle yoo jiraate na gaafachuu dandeessu. Garuu asirratti xiyyeeffannoo guddaan maal inni? Kallattii harka bitaa isaatiin seenaa yeroo dhaqee fuulduratti bahe immoo duubaan yeroo deebi'utti kallattii harka mirgaa isaatiin deebi'ee duubaan ba'a jechuudha. Kan gidduutti guttoo tokkittii ishiillee kuffisuu hin qabu jechuudha. Kanaaf xiyyi magariisni kun yeroo inni gara fuulduraatti deemudha. Xiyyi diimaan kun immoo yeroo inni gara duubaatti deddeebi'udha jechuudha. Kanaaf egaa guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan koomentii yoo qabaattan nuuf barreessaa. Subscribe, share, like gochuun hin dagatinaa. Nagaa ta'aa.